Filannoo keessan OBN taasifattanii kan daawwachaa jirtan sagantaa poolisii Oromiyaati. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Amma ammoo yaadaan gara godina Harargee lixaatti kan isaan imalchiifnu ta'a Girmaa. Yeroo ammaa kana keessumattuu hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf godina Harargee lixa aanaalee muraasa keessatti hojiin bu'a qabeessi hojjetamaati kan jiru. Kanaanis hawaasni nagaan bahee akka galuuf kana malee hojii misoomaa irratti fuula isaa akka naanneffatuuf hojjetamaati kan jiru. As keessatti ammoo hirmaannaan hawaasaa olaanaadha. Egaa godina Harargee baatti yeroo ammaa kana hawaasaaf qaamoleen nageenyaa wal deeggaruudhaan nageenya naannoo isaanii eegaadha kan jirani. Keessattuu qaamonni nageenya hawaasaa hin barbaanne tokko tokko iddoo garaagaraatti yeroo ammaa kana yakka raawwachaadha kan jirani. Kanatti isuu keessatti immoo hawaasni gurmaahee qaamolee nageenyaa wajjin yoo kan hojjetu ta'e yakki kamiyyuu ija hawaasaa jalaa dhokachuu waan hin dandeenyeef ittisuu keessattis gaheen hawaasaa olaanaadha jechuudha. Kanuma ilaalchisuudhaan yeroo ammaa kana godina Harargee bahaatti hojiiwwan fakkeenyummaa qaban hojjetamaadha kan jiran. Kana malee ammoo kabajamtoota daawwattoota keenya godina Harargee bahaa aanaalee muraasa keessatti kenna tajaajila caalmatti fooyyessuudhaaf waajjiraaleen kanaan dura dulloomaa turan ijaaramuu irratti kan argamanii waajjiraaleen kunniinis akka xumuraniif ammoo hawaasaa fi qaamoleen nageenyaa tokko ta'aniiti kan hojjetaa jiru. Ijaaramuu waajjiraa qofa osoo hin ta'in kenna tajaajila achi keessatti kennamus murteessaa waan ta'eef yeroo ammaa kana waajjiraaleen kunis akka xumuramuuf baajata mootummaa fi hirmaannaa hawaasaatiin kan inni hojjetamaa jiru. Isa xumursiisuudhaaf hojjetamaati kan jiru. Riippoortarri keenya Fayyisaa Xiiqii ammoo garasi malee waan qindeeffate qaba. Daawwadha. Guddina hawaasa dinagdee biyyaa saffisiisuu fi jireenya lammiiwwanii dhawwaatan fooyyessuudhaaf nageenyaa fi tasgabbiin jiraachuun dhimma murteessaadha. Kanaaf namni kamuu nagaan bahee galuu hojjetee misoomuu fi milkaa'ina jireenyaa itti fufsiisuuf nageenyaaf waardiyyaa dhaabbachuu qaba. Hawaasaa fi qaamoleen nageenyaas nageenya amansiisaa mirkaneessuu fi kenniinsa tajaajila haqaa fooyyessuuf qindoominaan yoo hojjetan milkaa'inni argama. Qophii keenya kanaan godina Harargee lixaa aanaa Ciroo Odaa Bultuum Doobbaa fi bulchiinsa magaalaa Hirnaatti hojii nageenya mirkaneessuu kenniinsa tajaajila haqaa fooyyessuuf hojii hawaasni fi qaamoleen nageenyaa qindoominaan hojjetan ilaalla. Godina Harargee lixaa keessatti hawaasni fi qaamoleen nageenyaa qindoominaan hojii hojjetaniin humnoota nageenya uummataa booressuuf yaalan ittisuun nageenyi waaraan kan dhufe ta'uu dubbatu. Olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti hawaasa wajjiniin akkuma reefu jedhe diina meeshaa wajjin boojii gaafa nu kennu kan qabee seera dhaleessa jiru hawaasa. Isa wajjin immoo olaantummaa seeraa kana shororkeessituu hedduullee kan ragaa bahee kan seeratti dhaleessaa jiru kan ragaa bahaa jiru poolisii fi hawaasa kana jechaadha. Waliin qindoomeeti. Poolisii qofaa miti. Hawaasa wajjiniin taaneeti kan argamu. Hojii keenya wajjin opereeshinii adda addaa hojjechuun diina yeroo ammoo keenya rakkisuu kan horgunne nageenyi bakka itti deebi'uu danda'a. Kanaaf hawaasni keenyallee nageenyi isaa eeggachuudhaaf namoota nageenya kan bu'uura barbaadanii fi olaantummaa seeraan kabajuu arge yeroo kennuudhaan uummata wajjin taane yeroo dhiyoo keessatti godina keenya nagaa gochuu qabna gargaaruun qaba. Farreen nageenyaa naannoo Oromiyaa keessa socho'an akka aanaa keenyattis godina Harargee baatarraa socho'anii gama aanaa keenyaa dhufuudhaan naannoo gaara shurrubbii jedhamu kana qabachuudhaaf yaalii yoo godhan qaama nageenyaa milishoota fi gaachana sirraa fi hawaasa naannoo kanaatii fi uumaa waraanaa waliin qindoominaan hojiin hojjetame olaantummaan seeraa kan itti kabajamee fi yeroo ammaa kana aanaan duubbaa kan nagaan hojii isaa gaggeeffatu. Waliigala hidhannoon hiikame kilaash meeshaa 10 hidhannoon 2 hashiish isaan itti fayyadamaa turan jechuu jira. Hashiish fallaan hanqicanii hoogganaan itti fayyadamu hashiish kan namni nuti qabnee to'anne yeroo nu ibsu hashiish itti fayyadamu garuu namoota isa jala jiran hashiish kana fallaanaan kannaaf bodan unoonni jira as jiran ilaaluu danda'ama. Hashiish kana fallaanaan fuudhaniitti kannanii as jala hidhii jala yeroo kaayyatan namni saniif hin quba qabu. Baala sammuu nama hadochu fayyadamaniiti. Kan nageenyi hin jirretti ba'anii galuun waan hin danda'amneef nageenyi bu'uura jireenyaati jedhu. Nageenyi yoo hin jiraanne misoomni illee hin jiru, jireenyi ilma namaati illee hin jiraatu. Fiinxalayyiin adda addaa mootummaa jeequudhaaf istiraateejii fi misooma kana lafa qabsiisuudhaaf akka inni lafa hin qabanne warreen godhuudhaaf deeman kana biyyarraa eeguudhaaf nuti halkan guyyaa gaachana taanee jechuudha. Mootummaa cinaa dhaabbanne mootummaa deeggaruu qabna jedhan. Uummanni poolisii cinaa hiriiree rakkoo nageenyaa hambisuudhaaf hirmaannaa uummataa murteessaa waan ta'eef uummanni immoo kana nu bira dhaabbatee waan seeraa hunda hojii seeraa hunda hojjetu hunda irratti uummanni eeruu kennaa deemuutu irra jiraataa waan jedhuun qaba. Haala nageenyaa godina keenyaa mirkaneessuudhaaf
sochiiwwan shanii yeroo ammaa kana sadarkaa godinaatitti aanota muraasa keessa socho'u opereeshinii gaggeessuudhaan yeroodhaa gara yerootti tarkaanfii fudhachuudhaan olaantummaan seeraa mirkaneeffamaa jira. Qaamoleen nageenyaa fi hawaasni qindaa'uun hojii yakka ittisuuf yeroo adda addaa miidiyaan deeggaruun hojjetameen yeroo ammaa hawaasni yaaddoo tokko malee socho'uu bu'aa kan qabu ta'uu himu. Akkaana keenyatti hojii olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf hojii wal qabatee wanni jiru raawwii mana murtiitis haa ta'u nama seeratti dhiyaachuu barbaachisu haa ta'u sodaa nageenya tokko malee hojii hojjetamaa jira. Akkaana keenyatti gandi seentee hojiin olaantummaa seeratti hojjechuu dandeenye jiru. Hojiin kun immoo miidiyaan deeggaramuu qaba jennee eeggachaa turre. Hamilee uummataatiifis hojiin kun hojii murteessaadha, hojii miidiyaan deeggaruudha. Hawaasni keenya yoo hojiin hojjetame kun karaa sirrii ta'een miidiyaa uummataarra oolee uummanni kun immoo miidiyaa keenya jedhee itti amanee miidiyaa kana laale yakka kanarraa of qusachuudhaaf qaama nageenyaa kana cinaa hiriiree yakka kana hambisuudhaaf haala gaariidha jedheeti kan hubatu waan ta'eef kun waan gaariidha jedhee tayyaadhaan miidiyaa kanaan deeggaramu. Uummanni yoo nu wajjin hin jiraanne diina kana asumatti nu wajjin dho'isuu danda'an waan ta'eef uummanni sababa uummanni nu wajji jiruuni nuti diina kana saaxilee godanni seennee qabu dandeenya jechuudha. Hawaasni olola sobaan burjaaja'ee rakkoo nageenyaaf akka hin saaxilamneef wanta qabatamaa ta'e irratti hundaa'uun nageenya isaa eeggachuunis murteessaadha jedhaniiru. Caasaan nageenyaa kun hawaasa keessa waliin oolee yoo bule miidiyaa hin taane gaafa ilaalle miidiyaa nama burjaajessu yoo ilaaluu baate miidiyaa seera kan kallattii mootummaatiin beekamtii mootummaatiin kan darbu fi humni barate kun immoo poolisii irraa kaasee qaamni kamiyyuu keessatti argame kallattii kennuufii qabu hawaasaaf yoo kenne hawaasni burjaajii irraa bilisa ta'uu danda'a. Hojii nageenya mirkaneessuuf qindoomina hawaasaa waliin hojjetameen meeshaalee waraanaa seeraan alaa, daldalli seeraan alaa fi dogdoggeewwan qabamuu himan. Opereeshinii yookiin to'annaa keella irratti godhameen motoroonni hedduunis to'atamanii jiru jechaadha. Kana wajjinis wal qabatee gama sakatta'umsa godhameen manneen shiishaa sakatta'umsi gaggeeffameen meeshaaleen shiishaan hedduun kan guuraman ta'uu isaati. Kontirbaandii fi daldala seeraa beekamaadha. Biyya irratti hawaasa irratti uummata irratti balaa guddaa keessaa qaala'insa jireenya illee fida. Walitti bu'insa illee uumaa fakkeenyaaf meeshaa waraanaa kontirbaandii dhaansiisuu danda'a. Ba'uu danda'a. Dhimma kana immoo hawaasni keenya akkuma duraan deeggarsa gochuudhaan kontirbaandii isaa ta'uu daldala seeraa yookaan wanni seeraa ta'e guutuun hin darbine godhusan deeggarsa hoo godhan akkuma gochaa jiran sana malee hoo godhan kontirbaandiin kun hoo hir'ate qaala'insa jireenyaa illee bakkatti fooyya'uu danda'a. Meeshaan qaama diinatarraa to'atame meeshaa kilaashii meeshaa waraanaa kilaashii fi shugguxii tokko walii gara meeshaa 12 fi diina kanarraa to'atamee jira. Akkasumas uffata isaanii fi ashiishii itti fayyadaman jechuudha. Ashiishii fi dokumentii leenjiidhaaf isaan qopheeffatan mishiyoon kitaaboleen gara 9 akkasumas soolaarii baatirii itti fayyadaman kun diinarraa tan booji'ame ta'uu isaati. Daldaltoota meeshaa seeraan alaa waraanaa seeraan alaa naannoo nama 14 meeshaa 14 wajjin to'atamanii jiru jechaadha. Sagantaa taasisaa godhame. Xiinxalaan yookaan sochii eeruu uummataatiin fudhatee mootummaaf galii ta'ee namoonni kunis immoo seeratti dhiyaatanii waan seeraan alaa uummata keessatti illee balaa fiduu waan danda'uuf rakkoo humuu waan danda'uuf jecha isaanis seeratti dhiyaatanii tarkaanfii seeraa fudhatanii. Alseerummaan daldala seeraan alaatii fi kontirbaandii wajjin wal qabatee jirus ni bal'ata akka godina keenyatti. Kanarrattis hojii hojjechuudhaan kurmaana tokkoffaa irratti gara miiliyoona 137 to'annaa jala oolchinee jirra. Kun qabatamaatti gumruk galchinee kasanada of keessaa qabudha. Kana malees kenniinsa tajaajila si'ataa ta'e hawaasaaf kennuu irratti rakkooleen kanneen akka dhiphachuu, caccabuu fi dulloomuu waajjiraalee tajaajila kennuu irratti danqaa ta'an furuuf waajjirri poolisii fi iddoon tursiisa shakkamtootaa aanaalee garaagaraa keessatti baajata mootummaan ijaaramaa akka jiru dubbatu. Haala galfannaa shakkamtootaa kun kan ijaaramaa jiru piroojeektii kun deeggarsa hawaasaa jiraachuu baatus hawaasaaf tololtummaa yookaan immoo abbaa dhimma akka hin deddeebineef abbaa dhimma akka hin miidhamneef haala galfannaa yeroo itti turu waan ta'eef malee yeroo namni itti bakka itti namni miidhaa adda addaatiif saaxilamu waan ta'eef hawaasni hirmaannaan hawaasaa jiraachuu baatus yaadni fi nu cinaa dhaabbachuun isaa
hawaasni ergaan nu dabarsu bareedaadha. Waajjira poolisii aanaa Odaa Bultuum kun yeroo duraa akkanaan turre. Kutaalee xixiqqaa hawaasni keenya immoo hawaasa bal'aa qooda guddaa qabu ta'ee keessummaa ofiillee bifa carraa gaarii ittiin argannetu ture. Kanarraa kaanee uummata keenyas of cinaa iraarsifnee waan uummata keenyaaf ta'u ijaarrachuu ni dandeenya kan jedhu irratti walii gallee waajjira guddaa kana yoo xiqqaate birrii miliyoona 19 akka ijaaramu manni marii maajataa mirkaneessus nu mirkaneessee hojii kanatti seennee jira. Ijaarsi piroojeektii kunneen waliigala baajata mootummaa birrii miliyoona 22 ijaaraman kun kenna tajaajila gama hojii nageenyaatiin jiru kan fooyyessu ta'uu dubbatu. Gaafa ijaaramee xumuramu rakkoolee inni hambisuu danda'u kenniinsa tajaajila keenyallee si'ataa akka ta'uuf seera qabeessa akka ta'uuf isaan kanneen fi kan addaatti illee furuu hin danda'enneeti kan misooma kana harka cinaatiin hojjechaa kan jiru ta'u. Gama qorannaa yakkaatiin galmee himatamtoota ragaa irratti qulqulleessuudhaan seeratti dhiyeessu irratti ciminaan hojjechaa akka turan ammas hojjechaa akka jiran dhugoomu. Yeroo ammaa kana adeemsa kan jiru galmee 5 kan ta'u galmee 5 kana keessatti immoo namoonni galmee kana keessa namoota 17 kanneen keessaa namni galmee 3 murtii argatee jira. Hojiin qorannoo yakkaa akkuma beekamu godinni kun nageenya isaa tasgabbii qaba sadarkaa fooyyarra jira yoo jennu sadarkaa tokkoffaatti seelii diinatii fi odeeffannoo diinaa karaa guutuu ta'een xiinxaluudhaan saaxiluudhaan ragaan irratti mirkaneeffamee galmeen qulqullaa'uudhaan gara seeratti dhiyeessuudhaan hojiin bal'aan toora kanatti hojjetamuudha. Nageenyi bu'uura jireenya dhala namaati. Yoo nageenya jiraate ba'anii galuun akkasumas bakka yaadan ga'uun kan danda'amu. Hojiin nageenya mirkaneessuu immoo qaamolee nageenya qofaan osoo hin taane hawaasa hojii nageenyaa keessatti hirmaachisuudhaani. Godina Harargee Lixaa aanaalee garaagaraa keessatti nageenya mirkaneessuuf hojiin hubannoo hawaasaa cimsu hojjetamu eegale kun caalmatti ajajjabaatuun dhaamsa keenya. kabajamtoota daawwattoota keenyaa tokko lama jechaa sagantaa poolisii oromiyaa gaa torban kana qindeeffannee gaa kana fakkaata sagantaa keenya keessattis gaa oduuf odeeffannoo akkasumas immoo gaa qophiilee lama wal duraa duubaan kan qindeeffannee isin daawwachiisaa turre gaa kanuma irratti kan xumuramta Ahmed. Girmaa kanarraaf jenne sa'aatii keenyaan asirratti waan goolamuuf torban qophii keenya idilee sattaanuun hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.